jechu kun jira dhiiro akkas jechuun nam dhiiraa takaayaa kaa nam dhalaan yookaan biraan akaayin akaa jechuu miti namni dhiiraa yeroo laman sobamu jechuu akka jechuun yoo tokko sobamte lammata irra deebiteen sobamtu jechuu jecha kana maanta Oromoo jedhe Oromoon jecha kana akka hayyuu jedhe yeroo lamaa miti 10 ol sobame akaayin lama dhiira jalaan gubattu miti 10 ol gubattu Oromoo jalaan numa kana beekna dabalate anammoo keessaa ba'ee qabsoorra jira yoo si taate malee har'a wannan jechuu fedhu akaayin lama dhiira jalaan gubattu jedhani bara Haile Sillaasee yeroo Haile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin dhufu Oromoon cuftinuu kafulaan waan mootummaa beeku Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufeennaan yabilisoomnee darkadhaanaa ture dhugaa moo dhiira dhara dhugaanii jaarroti gaafas beektan gaafa Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufu gammachuu guddaan argattanii jirta yoo sobuun jiraatan yoo calliftan malee garaan keessa waan kaleessaa keessa qabaate malee gammaddanii turtan haa ta'uutii gaafas illee dargii isin bilisoomne jettan irratti waraanni bilisummaa Oromoo buureffame dargii isin bilisoomne jettan irratti qabsoo aansee dargiin badee mootummaa TPLF wayyaanee Tigreen nufennaan dargi kaleessa bilisoomne jettan ammoo kufaa gootanii har'a bilisoomne afaan keenyaan baradne nam keenya taangoo nuu qabate nu fulaa akkasii dhaqqabne Oromoo Oromoo bulche jettanii harka dhaantan gaafas illee waraanni bilisummaa Oromoo yoo fulaa kana argatees barsiisuu baates gochuu baate akkasuma hin bilisoomne aangoon kun aangoo dharaati ka ittiin siidani ittiin sigaadii attan qaxaratanii jiranii warri kun Oromoo bakka bu'anii jedhee waraanni bilisummaa Oromoo gaafas warri qabaatan fakkeenya abbaan gadoos ni hime akka Efreem Adoolaafa gaafas illee godin kana cufarraa namni si quba qabdani ilmaan Oromooti ilmaan Oromoo keessaa godin Gujii keessatti ilmaan Gujiiti namni gaafas dhugaa jiru lallabaa tureefi dhugaa jiruun arrabsamaa ture gaafas illee maashii siftaa jedhamee arrabsamaa ture dhugaasaa Oromoon hin beekamin itti miidhamaa ture Oromoma osomani waliin lallu wayyaaneen gaafas akka jedhan qabsoo ilmaan Oromootiifi fincila tokkoon keessan keessatti hirmaatanii maaster pilaaniidhaan gaafaseen buutu afaan sobaatiif lammaaf abiyyiin gad dhufanii jennaani ammallee yeroo sadaffaadhaaf yabilisoomne Tigreen nurraa kaateettan nu gaafas illee abiyyiilleen lammaaleen gad dhufaniifi akeekatti dhufan beekna warri kuni warra isin tarkaanfachiisuu miti haga qaraayyuu warra si danqisuu jennaan ijoolleen kun bosona keessa oolte qawwee baachuu malee uumaa waan addunyaan galuufi yadoo gongoortee abiyyii miti nabiidhaa jedhamee faarfamaa ture Oromoodhaan yoo nabii ta'eefi diina Oromoo ta'e har'a dhugaan hin dubbata gaafas yeroo mormii goonu beektota Oromoo irraa ka'e namni cufti balaaleffannaa keenya qaba qawwee kattanii maangalle Oromoon bilisoomte Oromoon aangoo argatteedhan rakkoo Oromoo fi fala Oromoo maaltu furaa kallattii kamiin furmaata argataa ka'e dhutodhu har'a carraa gamaffaarra jiru dubbiin asitti sin dubbadde har'a Haile Sillaasee bir darbee dargii bir darbee TPLF bir darbee Abiyyi Rajjee sa'aatii ammaan kana ijoollee abbaa gadaa akka ofiin jedhan kasobaan Oromoo fakkaatanii Oromoo tumuu jiran ka Oromoo balleessuu jiran isaan irra siin dubbachuu jira aangoo fedhiifsaafi rakkoo siyaasaa fedhii siyaasaa dhugaa siyaasaa kasaa dhugoonfachuuf nuun jechuu jira jettee yoo fudhatte atarrallee Oromoon akka lama dhiira jalaan gubatu ta'u jedhu 11ffaas jalaa gubachuuf deema ilmi dhiira aboo bara deddeebi'een sobamu nunama malee bineensaa miti carraa Oromoon argate cufa arganne har'a waliin jenne taanaan jaallattani jibbitanis Oromoodhaaf ka qabsaa'u Oromoodhaaf ka humna ta'u Oromiyaaf Oromoodhaaf ka wareegamu nu Oromoo walii gal malee abbaan tokko illee hin jiru
carraa jedhu keessatti wannan jechuu fedhu ka xumuraa yoo jiraate dubbii jenne keessatti yoo duudummaadhaan yookaan ilaalcha diimmaatiin of guutame malee wanni nu batamin hin jiru. haa ta'uuti amma carraa har'a irra jirrurra eegne qabsoon dhiiga ilmaan Oromootiin fulaan irra dhaqanne Oromoodhaaf malee waraanni bilisummaa Oromoo dantaa addunyaa keessaan qabu. Dantaa simuuni tokko keessaan qabu. Har'a fulaa jirtanitti dirqama Oromummaa keessanii namni kaleessa waraan bilisummaa Oromoo gaadiidhaan taaluudhaan waan meeqa gochaa turtan har'a yoo hin beekinillee beektanii dirqama Oromummaa wareegama Oromummaa ofii fuutanii xiqqaa guddaan fulaa keessan tiffachuus hin feesisu. Hojii diinat keessan jiru kaambii keessan jiru jettanii ammoo warroonni son beekin seelii diinummaatiin hojjetan Oromoon duriyyuu jaarsaa xiqqaa guddaan oolchee wal bulcha malee waajjiratti yaamee caasaa takka na godha caasaa seera akkas naa godha jechi jedhu dhar nu ka jalqaba barbaadaa turreef itti wareegamaa turrellee kana achitti diinni yadeeme caasaan diinaa diigame akka caasaan diinaa deebi'e nu seenne dhimma waraan bilisummaa Oromoo aabaa osoo hin ta'in faayidaa fi fedhiin kaayyoon kan uummata Oromooti sababeef Oromoo guutuutti fachuu qaba isinii kan fachuu qaba eeguu qabdan akka ka diinaa eegdanii jabeessitan keessan eeguu dadhabuun Oromummaa keessaa of mulquudha. Wanni taatee taate haaloon hin jiru as keessa abbaan kaleessa dhiiga dhangalaaste har'a bor bishaan maa dhangalaastee hin jiru kaleessa wallaalummaa yoo dandeenya gaafas si gorsite yoo dandeenya gaafas kallattis deebiin har'a carraa arganne har'a siin jedhe har'a achitti waan faallaan dalagin cubbuun dhibiin arbaa achitti hin jiru bilisa. Eegee akkas ta'e bilis taate akka ilma Oromoo tokkootti waan Oromoof ta'uuf Oromoof deemu qeerroon Oromoo jaarroleen haga nam alaa dhiiraan jirtanitti dhimma Oromoo tiksuu ka danda'u haga ganda kanaatti eeguun dirqama malee fedhiillee miti. Nu osoo kennu osoo hin taanin Oromummaatti isin kenne nalleen dirqama kana Oromummaan na kenne hin beekannaa fudhachuun jira. Ambar fulaa kan taa'ee si qajeelchuu hin danda'u. Rakkoo kaleessa caasaa waliin naqee ebeluutti bachuu jira maaliin kanatti bachuu jira maali waan jira akkasii jira maali hin jiru ammaa achi. Wanni furmaatatti hin argatu akka aadaa Oromoo akka gadaatti jaarsaa fi jaarsaan qofa furama. Wanni Oromoo wal dhabsiisu jiru. Wanna ganda kanaa malee wanni Tigraayii dhufe wanni Amaaraa dhufe wanni wal dhabsiisu jiru. Oromoon dura akkasuma bulaa ture.